hojii kalee inni guddaan dhiiga calaluu balfaa adeemsa keessa namni tokko yommuu jiraatu uumamu bifa fincaaniin baasa jechuudha. Kaleen keenya hojii baay'ee yoo qabaate inni bu'uuraa isa kana. Kaleen akka hojii isaa hin hojjenne wanni godhan maal fa'i? Walumaa galatti maddi dhibee kalee bakka lamatti hiruu ni dandeenya. Tokkoon dhibee jala jiru ta'uu danda'a. Namni tokko fakkeenyaaf dhibee olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu ni mala, dhibee sukkaaraa qabaachuu ni mala. Yommuu namni tokko dhibee kiroonikii kana duukaa jiraatu hordoffiin gahaan hin godhamne taanaan wal'aansi hin qabneen yoo ta'e kaleen dadhabaa deemaa jechuudha. Ragaa kana jechuun isa adeemsa keessa dhufuu jechuudha. Ali garuu waan akka tasaa aktivitii isa jennu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa tokko sababii ulfa duukaa ol qabatee kaleen miidhamuu ni mala yookaan namni tokko sababii dhiiga garmalee dhiigee gadi bu'ee yookaan infekshiniin hamaan isa qabateef kaleen yeroo dadhabuu ni mala. Walumaa galatti garuu dhibee kalee kana kan fidan garmalee baay'eedha jechuudha. Namni dhukkuba kalee qabu tokko mallattoon agarsiisu kan akkamii fa'i? Keessumaa inni irraa jalaan dhufu inni kiroonik kidnii diiziis jennu sadarkaa tokko lama jennee aga shaniitti dubbanna. Kaleen sadarkaa tokko aga sadii jiran baay'eessa mallattoo iyyuu hin qabu. Kaleen yoo fagaatee erga dhukkubsatee garuu wanti nuti arguu dandeenyu dhangala'aan hin barbaachifne qaama keessatti hafaa qaama dhiitessuu ni fidaa, fedhii nyaataa gadi buusuu ni fidaa, humna dadhabsiisuu kan jennu sana ni fidaa. Sababii kaleen dadhabeef wantoonni tokko isatti hidhatanii kan dhufan jiru. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa, dhiibbaa dhiigaa, lafee duukaa wantoota wal qabatan waan akkasii mallattoo kana himachuu danda'a jechuudha kaleen namaa gaafa dhukkubsatu. Duddee nu dhukkuba yookiin duddee nu kutaa kan jedhan jiru. Kun mallattoo ta'uu hin danda'a? Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni duddana dhukkubaa, kalee koorraa sirna dhukkubaa, mudhii koorraa akkas ta'e kan jedhamu kana ni dhageenya. Garuu akka jedhamu kana qaama keenya gam tokkoo kun kaleetu dhukkubsate jechuun miti yeroo baay'ee. Darbee sababii fakkeenyaaf irratti kalee kan jennu jira. Ujummoo fincaan dabarsuu keessatti irratti yommuu kallattii fincaan dabarsuu kana gaafa tuqqaalu yookaan ta'u dhukkubbii fiduu ni mala. Infekshinii kalee kan jennu jira innillee akka kana dhukkubbii fiduu ni mala. Dhukkubbii dugdaa yeroo baay'ee namoonni himata akka jedhamu kana kallattimaan dhibee kalee jechuun inni ulfaata. Cirrachoo namni alanfatee hin jiru eessaasa dhufedha kan jedhan jiru. Deebiinsaa maal? Nyaatuma nuti nyaannu keessaa balfi jira kan gara kalee ba'uu jechuudha. Sababoota tokkoon fakkeenyaaf namni tokko daangaa odoon hojiin yoo jiraate namni tokko uumamaan yoo saaxilamaa ta'e sababii infekshinii waan garaagaraati balfuma sana ta'e kan jiruttu baay'ee xiqqisuu irraa ka'uun walirra itti ijaaramaa irratti uumamalee wanta nyaataan yookaan dhugaatiitiin kallachumaan dhagna keenya keessa darbee achitti kuufamu miti jechuudha. Sunillee dogoggora. Namoonni yeroo baay'ee bishaan dhuguu hin jaallanne jiru. Isaan akkasii warra kaanirraa isa kanaaf saaxilamoodha. Namni bishaan gahaa hin dhugne dhibee kaleef saaxilamaadha. Gaaffii tokko hin qabu. Keessumaa waan akka cirrachaa inni jennu kallachumaan dhangala'aa hamma nuti fudhannu wajjiniin wal qabataadha. Kanaafiyyuu bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Namni kalee gar-tokkee duwwaadhaan jiraachuu hin danda'a? Kaleen uumamaan lama qabnaa. Kalee tokko jiraachuun baay'ee danda'ama. Inni guddaan kaleen tokko yookaan lama ta'uusaa odoo hin taane kaleen kun haga barbaachisu dhangala'aa fi balfaa dhagna keenya keessaa baasuu danda'a moo hin danda'u kan jedhu jechuudha. Namni tokko uumamaan kalee tokko qofaa qabaachuu ni mala. Kaan immoo sababii dhibee garaagaraatiin kaleensaa bifa wal'aansaatiin ba'uu ni mala. Kaan immoo kaleellee namaa arjoomee kaan immoo fudhatee kalee tokko jiraachuun sirriitti danda'ama. Inni guddaan hagam hojjetaa jiraata. Kaleen wanta hojjetu keessaa harka 30-40 yoo hojjete gahaadha jechuudha. Walumaa galatti dhibeen kalee ittisuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akkamitti ittisuu dandeenya? Olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, wannoon akkana kana fakkaatan warroonni qabani wal'aansa dhibee sanaaf barbaachisu gochuuf kalee akka yaaluu jechuudha. Maaliif dhibeen sun irraa jalaan warroota isaan dhukkubsan keessaa tokko inni guddaan kalee. Kabiraani kalee ofii sakattaasisuun barbaachisaadha. Keessumaa namni tokko dhibee kalee nama saaxilame yoo ta'e dhibee jajjaboo warra sila dubbannee kan qabu yoo ta'e
maatii keessaa namni dhibee kalee qabu yoo jiraate takka umuriin illee barbaachisaadha. Kana keessatti kalee ofii sakattaasanii yerootiin dhibee jiru baruun gaariidha. Dursanii yaaluu fi erga baay'ee dhukkubsatee yaaluun garagara waan ta'eef kan biraani takka qorichoota yookaan dawaa calluma jedhanii fudhachuun hin jira. Kuni dhibee kalee warra fidan keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaafuu hakiima yookaan ogeessa ala qoricha fudhachuu dhiisuun barbaachisaadha. Dhangala'aa yookaan bishaan gahaa dhuguun barbaachisaadha. Namni tokko yoo dhibee akkasii qabata immoo ogeessa inni isaa isa ilaallatu bira deemanii yaalii barbaachisu argachuun barbaachisaadha. Isa malee nyaatonni tokko calluma jedhanii nyaata piroosesii ta'e kana fayyadamuu nyaata soogidda akka malee qabu akkasiirraa fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yerootiin yaalamuun otoo sadarkaa jabaa kan ga'iin dafanii ittisuun baay'ee gaariidha jedhee nama. Dooktar Kaasaahun Bantii ibsa bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ayyee galatoomaa isinillee.